Ma'af wawal ومنفس قدوس harka fuunee nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo yaa ta'u akkam jirtanii ani jira galata waaqayyoo duraan dursee maqaan koo Mastaawot Dirribaan jedhama na beektu jedhee yaada yoo muraasni isaa YouTube dhaafis yeroo dhiyoodha eegan YouTube irratti mul'achuu eegale kanaafi warroonni nan beeknes na baraayisiniin jedha warroonni na beektan immoo akkasuma like subscribe share naaf gochuu hin dagatina beetasaba warreen taane beetasaba naaf ta'a yookiin maatii naaf ta'a sin jedha maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha kanaafi guyyaa har'aa wanti nan TikTok YouTube kanarratti dubbachuu barbaadu ifama yeroo baay'ee TikTok irratti waan dubbadhuuf TikTok itti afaan na fiiga jechuudha kanadha inni biraa maalin dubbachuu barbaadu hundumti keenya ni beekna haala biyya ormaa warroonni biyya ormaa keessa jirtan haala biyya ormaa ni beektu keessattuu warroota ijoollee Suudii jiran Suudii mana hidhaa keessa jiran haala isaan sa'aatii kanatti irra jiran hundumti keenya ni beekna jechuudha inna isa kanaaf maftee maaliif dhabame kan jedhu anaaf gaafidha warroota Suudii mana hidhaa keessa jiraniif maftee maaliif dhabame kan jedhu dhugaa baay'ee na gaddisiise ana bichaa miti hundumti keessanuu Itoophiyaa kan taatan baay'ee akka gadditan nan beeka jechuudha kanaafuu maftee maalidha kan jedhuuf warroonni mana hidhaa hin jirre Suudii taatanii kan mana hidhaa hin jirre biyya orbaa teessanii mana maadaamii kan hojjettan biyya keessa kan jirtan tsalootiidhaan yaa dhaqqamu ijoollee mana hidhaa jiran kan tsalootiidhaan yaa dhaqqamu tsalootii malee furmaanni dhabamee jira jechuudha kanaaf har'as borus furmaanni jiru tsalootiidha jechuudha miira mootummaattis ijoollee baay'een haala isaan irra jiran sagalee taaniifii jira miidiyaa adda addaa irratti sagalee taaniifii jira sagalee keenya sanis immoo namni dhagaa jiru hin jiru waan ta'eef mootummaanis dhagaa waan hin jirreef akkasuma mootummaan Suudis dhagaa waan hin jirreef kanaaf furmaanni jiru tsalootidha jedheen yaada maatii waaqayyo musliimnis yaa tsoomu yaa sagadu yaa kadhatu waaqa isaa kiristaanis tsooma sagada torbee takkaaf guyyaa sadiif waaqa biratti deebii qaba tsoomuu fi sagaduu kanaaf waaqayyo gooftaan isaan achi keessaa yaa baasu